Kootu mi abbaa kanarraa gadi baasi machooftee mana kana keessatti waarshan jechaa jirtu. Baalageedha kana kan kaawwatu dhiira malee dubartii miti. Egaatis tokkotu si janee isa jedhan sana beekta. Isa godheetu tokko sitti bite bakka. Gummaan natti dhaga'amutti kee yaa dimbilee. Dimbilee yaa dimbilaalee ko. Gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Aloo. Nagaa keedha. Daroo mucaan gaddamoo xalayaa natti kenne sun immoo maal jedhe sitti fakkaate? Egaa akkuma aadaa keenyaatti sin beektaa namni yeroo jalqaba nama jaallatu kennaa nama bituun dirqama. Egaa mucaan baay'ee jaallatu natti fakkaata. Egaa durii shaarbii kana nama bituun maal akkasii biteen beeku garuu kilaasii keessa godheen bee yoo dandeesse dhaqii fudhadhu ishii kennaa wayii sitti kenneera. Daroof naa kenni naan jedhe na qaqqabsiisi naan jedhe. Okay, ilaaleen si deebisa bakka ishee hafifte. Tole. Tole. Kennaa maallaa erga laataa mucaan kun immoo. Kanaaf kan isa jaalladheen barre kun immoo kennaa walguutuu wal qabigaa kan jaalala keessa seenuu jedhee. Warra Ameerikaa dhabeessa kan isitti dabalamu dhaqeen ilaala garuu. Oh my god. Kennaa kana ergechuudha. Maal jedhamu hojjetee ilaala. Kennaa bareedaa bitee naa erge dhugaa. Mucaa kana amma jaallachuu nan qaba. Maal abbo dhugaa wanti kun bareedaadha. Sayyuu biriinsaa baay'eedha qaba. Wanta naa bitee naa erge dhugaa. Badee nan badee kan akka lubbuu xiyyaatti jaallachuu qaba. Kennaa jalqabaati kun kan naa bitan. Okay, wow. Baay'ee bareeda dhugaa. Kan akkas godheesan hin deema gaa. Garuu abbaan keenya irratti argeenna. Lubbuu qibaatis bitee naa ergee mataa bitee akkam jaallate qibaatis bitee naa ergee. Kun immoo dhugaa bakka dhiira nama jaallatu akkasitti beekus daayyuu kennaa fayyoo namaa bite. Kun abbaan maseera kanaa bituu yoo qabe booda gaafa itti fayyuu kaadde dobbaa kun naqa. Abbaan kun masaalonni jira waan ta'eef iyyuu kaadde naqa. Naamni as fayyuu kaadde dobbaa kun naqa. Abbaayyee. Ooyee mijaako. Argitee kana lafaan argadhe kan bareedu narraan bareedu. Yaas qottoo. Bareedu narraati. Lafaan argadhe garuu baay'ee tokko bareedu. Baay'ee tokko bareedu abba. Maan intala koo kan ija keerra kun. Namni kana fudhatte inuma sooromte. Akkam yaa. Ara dimbilee har'a immoo maalitti natti yaada? Baay'ee tokko dargaggummaan natti dhaga'amutti kee yaa dimbilee. Dimbilee yaa dimbilaalee ko. Dimbilee yaa dimbilaalee ko. Dimbilaalee haala dimbilaalee. Har'ammaa dargaggeessa fakkaateera. Guyyuma tokko waliin ciisa malee har'ammaa gaangee fi farda fidee si fuudhu malee into si fuudha. Yaa dimbilaalee. Abbo namtichi machooftuun kun kaateen galtu har'a narraa maal hojjettee na jedhe kun. Maallaqa kanaa kaffaliitii ka'ee galan. Machooftuutti. Kootu. Nyaataan jira namtichi machooftuun na maallaqa kanaa kaffaliitii ka'ee galin narra nan jeeqiniiti. Intalli isheetii heeruma intalli isaatii heeruma geesse inni immoo as galagaleesse. Yaa dimbilaalee jedhee mana kooti. Dimbilaalee ko siin jaalladha seenaa durii wallaalte ati. Arrammaa waatti naquun kennamne. Yaada dimbilaalee. Waayee. Abbaan gosa sirarra waatti machuun dhufe abbaa kuttii kottaa waliin amman keessanitti waan himan dhadheeni. Kootu mi abbaa kanarraa gadi baasi machooftee mana kana keessatti waarshan jechaa jirtu. Waan abbaan
Maal akkasitti taa'ee yaadin bilaalee ani waa gammachuun kudhaan gadarbeenna waa himachuun dhufe jechuudha. Yabba. Waye. Maal jettu? Har'a akkanaatti gammadeetu argite abba. Anu ati bilaalee kuni sittanii heerumaanaan jettu. Haadha kee mushurraa biraa Gammade sitti ni madda waa'ee mushurraa biraa maalitti goonaamni? Noo akka marra babbareedu ani ilaaltee taati. Argitee kana? Mee sirriitti na ilaalimee kanarra. yaa daraar tokko akka dhiiraattan si abdadhe. Maalidha kun? Ani wal dafaan arge maleetti moo abba maal? Baalageedha. Baalageedha kana kan kaawwatu dhiira malee dubartii miti. Egaa atis tokkotu si janee jedhan sana beekta. Isa godheetu tokko sitti bite fakkaata. Ati abba maal taate? Ani lafaan argadhe jechaan jira. Ani bareedadhe fiigaan dhufe minni sitti machuu. Ani kan siin jedhu hin baalagatiin. Baasiitu as kenni. Baasii daafiiti as kenni. Kun warqiidha mabba. Lakki. Tuni kan dhiiraati. Angees tole ageche eessatti godhuuti. Lakki abba kan keemini mabba. Abba kun kan godha abba. Lafa abba kan keemini bareedu. Ya abba. Kun abba. Mbare. Akkasii kan nuti ofirraa kaasee sirraa bareeda baay'ee. Akkaataa kanatti baay'ee si kan ofirraa kaasee. Kalas bakka abbaan kun irraa fudhate. Tokko immoo kanatti bitee narraa fudhachuuf immoo yaadin bilaale amantus amanuu baattus. Ani kun warra wala ta'eera garuu ati tokko beektu. Ana kukuu karaa addunyaa. Saa itti turte. Akkatti bareeda. Meeqa eegala. Adiin bineetu nama akka waan of qabade akka waan ta'e taate. Nama keessi jiru. Yaa dimbilaalee. Waayee Abbaayi maas sadii gosa dhiisee galee. ani maalan beeka abbaan kee har'a baay'ee tokko machaa jira waan haasa'u iyyuu hin beeku. Abbaan kun gosti dhiisee galee dhugaa waan. Alaanis baalagee jedha ofiisaas immoo baalagee jedha dhala ofiitiin baalageen jedhan bara eessaa fiddeeti giiftii. Ani har'a baruutu argitee jechuudha. Waanuma addaa tokko bakka maal akkan jedhe sitti muyyuu hin beeku. Dhaladhee akka guyyaa har'aattu gammadee hin beeku jechuudha. Maaltu si gammachiise yaa dhala koo? Har'a jaalladhi gunnee kennaa kana jedhe kennoota baay'ee bitee naa erge jechuudha. Ani garuu sobee abbaa kiyyaa maaliin jedhee lafaan argadde jedheen abbaa kiyyatti hime jechuudha. Garuu jaalallee kiyya bitee naa kenne hedduu Isse akkatti yoo ati heerumte illee abbaan kee illee kabaja argata machooftuu hin jedhamu. Baalageen jedhu abbaan barbaade deeme. Abbaayyuu dhufe dhingata ittiin himiin jechuudha. Inni immoo na reebaa mootii yoo itti himte immoo abbaatti immoo himiin ishii waan ansi jaalladhu sitti ni malte. Tole enimu haadha kee illee barsiisi haati kee haadha keetti illee naganaa himi. Ishii bakka amma nan galana lola waan ta'eef.